Hayyeen ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni kabajamtoonni maatii chaayinaal abeeloof nagaan araarri waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo. Ani nagaa kiyyadha, isinis akka nagaa qabdan abdii guutuun qabaa isiniin jecha. Guyyaa har'aa immoo waa'ee hergiroo namoonni baay'een keessaanis kan nagaafattantu jira. Komentii jalattis kan nagaafattantu jira. Isa kanaaf immoo deebii tokko tokkoon deebisuurra immoo viidiyoo guutuusaa isinii hojjedhee isinitti argisiisuu barbaadeen jira. Hergiroo yaani namoonni baay'een warri reefu haaraa taatanii chaanaalii kiyyaaf haaraa warri taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warri maatii koo taatanii turtanii na hordofaa hanga har'aatti turtan immoo galanni keessan guutuu haa ta'u isiniin jaalladha. Naa jiraadha, galatoomaa hedduu isin galateeffadha. Ammas like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Waa'ee hergiroo irratti kanaan dura hergiroo first challenge, second challenge jedhee hojjedheen jira. Yaalii tokkoffaa gaafan majammaraa yeroo jalqabaa fi hergiroo bite isinitti argisiiseen jira. Ammoo haqee erga fayyadamuu jalqabee ji'a 2 xumuree immoo second challenge jedhee isiniif hojjedheetiin jira. Viidiyoo isaa jechuudha, viidiyoo guutuusaa. Dhugaa dubbachuuf taanaan hergiroo jechuun maraakilii maraakilii yeroo jedhanii wanta tokko utuu hin beekamiin lafa gogaa irratti yookiin immoo dhagaa irratti, fakkeenya amma dhagaa irratti midhaan yoo facaasanii dhagaan sun midhaan biqilcha jettee tasa yaadde beekta. Ani akka yaada kootti dhagaan biqilcha jedhee tasa yaadeen beeku, dhugaadha. Irrattis facaasuu yaadu namni, facaases immoo irratti marga jedheeti yaadee hin beeku jechuudha. Gaafanii yeroo jalqabaa tiktookii irratti hergiroo kana argee yaa'u dura hin beeku, ani tiktookiis fayyadamee hin beeku ture. Kana fayyadamuu jammaree kun ji'uma 3 waan akkasiitii ergan tiktookii fayyadamuu jammaree. Dura tiktookii hin fayyadamuu hin beeku, hin agarrellee dhugaa dubbachuuf hin beeku ani waa'ee hergiroo jechuudha. Achi yeroon argee ani tiktookii irratti argeen dirqama kana bituun qaba. Inna hin dhiisu ilaalee manii nam bita malee jedhee ofirratti hin yaalan jedhee dhugummoo taanaan first challenge irratti yookiin immoo gaafan isa jalqabaa bitee hergiroo kana dibachuu jalqabee suura kiyyallee kaayeen jira, suurri isaallee ni jira. Daarittis akkanuma rifeensa kiyyallee isinitti argisiiseen jira. Duratti rifeensa kiyya yeroon filadhu dirqama akkasitti lamatti baqaqsee akka namni hin beekneef jechuudha. Rifeensa kiyya lamatti baqaqsee malee haala kanaan asii achi akkanatti filadhee deema jechuun dhugaa waaqayyooti. Dhugaa dubbachuuf dhugaa isinitti himaan jira. Nan hawwa namoota rifeensa isaanii asii achi filatan baay'ee hawwan ture. Sababiin ani hawwuuf immoo rifeensa kiyya yoon asii achi filadhee asirraan dhufee as gaha. Faaxuu yaani uumamumaan kan waaqayyoo dura faaxuu manaa uume faaxuu jedhama. Hin beektu namoonni baay'een akka naannoo keenyaatti faaxuu jedhama. Faaxuun suni asiin dhufee kunoo iddoo ishee haphiin beeksisti asiin as gaha. Asiinis immoo kunoo as gaha. Rifeensi hin jiru jechuudha. Addana jechuun addana kana jechuun kunoo akkuma adda koo kanaati. Wanta tokko hin qabu. Darbee immoo asirraas immoo jechuudha. Asirraa immoo yaa'u rifeensi amma anaa hin gaha dura asiin gadi ni dheerata. Asirraan immoo asiin lamaan immoo asii achi keessa rifeensa hin qabu. Uumama waaqayyo dura. Darbee immoo biyya kana ufe jennaan immoo haqee ho'aa sababa ho'aatti akkasumas immoo ani wantiin uffadha, hijaaban uffadha ofirraan buusu. Sa'aatii 24 hijaabumadha jechuudha.
sababa kanaatti fuulduraalee uumaa inni faatu fuulduraalee asii achi uumaa maxaxii sokkinarra bakka yeroo rifeensa kiyya asii achi fila'u jechuudha. Fuuluma koo ilaaluun na jibbisiisa dhugaa dubbachuuf taanaan hatta hijaaballee yeroo uffadhu gaafanii rifeensa kiyya akkas godhee hijaaba uffadhu of ilaaluun jibba dhugaa meetira meeqa dheerata fuulli koo isuma baay'ee baqqaana ofitti hin gaddanaan aaraan ture. Galanni waaqayyoof haa ta'u wanti hin taane tokkollee hin jiru. Galanni tokkoffaa immoo warra kana nu hojjete haa galatoomanii jedha. Warras immoo yeroo jalqabaaf sheer nuu godhan immoo galatoomaan isiniin jedha. Ani baay'eetti bareedee jira. Natti hin bareedne dhugaa natti bareedeera jedhee yaada. Inna rifeensi kiyya baay'ee na biqilche baay'ee dhugaa ji'a 3 gidduutti akkanatti ani rifeensa kiyya asii achi filadhee deemu. Ana baay'ee na gammachiisee jira dhugaa dubbachuuf baay'eetti gammade bakka yaali ani rifeensa kiyya na hanga tokko nan kunuunsa haa kunuunsuyyuu malee akkaataa itti magarsu abee itti baay'ee rakkachaan ture. Galatoomaa warri TikTok irratti sheer gochaa turtanii hedduu isin galateeffadha hedduu isintu na bareecha jedhee yaada. Akkasumas immoo nyaarri kiyya jechuun didiimtuu qaqalloota didiimtuu hahaphii tokkodha dura jechuudha. Madaamiin kiyyallee yeroo uftee Afrikaa nyaara hin qabdanii nyaarri keessanii bareeduu jette dhugaa waaqaati. Hansaanii yeroo ilaalu baay'ee jechuun nuti aduu keessa deemna waan ta'eef nurraa uumaanan jedha. Isaan waan adda addaatti garuu nun hin goone har'a akkuma carraa jechuudha. Gaafuman kana dibachuu jammaree quba kiyyatti kunoo rifeensa kiyya haqquba kiyyatti jechuudha. Isa kana akkasittiin buuseetiin akkasiin godhe akkas xiqqoo itti godhe xiqqoo akkasitti godhe ammaani dhugaa waaqayyoo wanti itti hin dibne isa gurraachatti godhamaa hin qabullee dammoo hin qabu. Ani iddoo irraa fidee itti dibadhu sin qabu mana keessa meekaappii hin qabu jechuudha. Maaliif madaamiin kee garuu man dhufee na fattaashti waan ta'eef hin qabu meekaappii isaayyuu dhugaa waaqayyooti itti hin goone ammaani. Haala kanaan baay'ee tokko biqilee dhugaa ofumasaa akkasitti biqilee jechuudha. Addana kana immoo as akkasitti sarara kana jechuudha. Yeroo ma'iyyoo kana nan kufee yeroon kufee kun lamatti baqjee tarsa'e. Yeroo lamatti tarsa'e hin ho'ame marfeetii yeroo ho'an jechuudha. Asiin gara nattafe rifeensi asiin gara nattafe. Addanni kuni gidduun kuni jechuudha. Gidduun kuni adii ture. Addana kana adii ture. Iddoo isaa rifeensi hin jiru. Sababa maaliif? Sababa gogaan irraa ka'ee yeroo ho'amee deebi'ee yeroo shiboon isaa keessaa yayyaa'e immoo baay'ee rifeensi isaa irraa bade. Inna amma deebi'ee hin dhokate. Inni dhugaa waaqaati inni dhokate noormaalii naa ta'e. Akkasumas addana kana immoo hin beeku wayi uumama ta'e wayi naan kufeera hin beeku ani. Bordoq jee addanni keessi jechuudha akkana gadi hooqata ture hin mul'ata iddoo mafaaxuu kootti dolfoq keessa jee amma isarratti illee hin marge raajii jedhu gaari baay'ee dinqisiifa'ee jira. Isarratti illee ni marge jechuudha ni guute xiqqi jennaanuma iddoonsaa hin bade. Ana gona addisichi illee ni bade isiniin jedha. Faaxuun asirraallee baay'ee ni bade isiniin jedha. Baay'ee gammadee jira dhugaa ani bedri akkasitti akka gammadee hin beeku. Akkasumas deebii keessaniif immoo gaaffii ijoollee baay'een maal jettanii rifeensa keenya hundumatti yoo dibannee rakkoo dhuumaa jettanii. Yoo rakkoo uuma otoo hin taane nuti hani akka kanarraa jedhutti baaldan buqqa isaa hin qabne ni biqilcha jedha. Kuni waan hundaa inni biqilcha harka irratti yoo jettan harki kiyya ilaala. Erga gaafa jalqabneeti harka kiyya irraa nan haade ani muuzii isuma fakkeenya bobaa jalaatti haaddatanii isumaatiin nan haade. Garuu
kunoo hanga kanaatti hunda isaarratti ni biqilchee rifeensa qulqulluu ta'e harki kiyyaa rifeensa qulqulluu ta'e darbee immoo kunoo as ilaalaa kanan jiru ture amma kuni rifeensa qulqulluudha gaafa guddate immoo hagan akka ga'u kunillee hin jiru ture dur kuni amma ilaala ደግሞ ሉጫ ነማ ማርገ ባየ ሉጫ inni hundi isaa luucaa inni rifeensi kun jajjabaataadha yeroo hundumaa maaskii adda addaa nan fayyadamaa isa kanaaf xiqqoon asirratti malee qurcuucca yeroo miicullee gargar naan eeggatu ture dur agee inni kun immoo luucaa akka warra araba kanaa naa marge raajii jenna inna kanaaf warreen rifeensa hundatti dibannata rifeensa hundatti hin dibatina waan simii ullee hin qabu wanta mi'u tokkollee hin qabu garuu rifeensa hundatti dibachuurra bakka biqilchachuu barbaadani achitti isinii biqilcha darbee immoo akka barreeffama isaarraa jedhutti immoo hin dheeressaa namoonni tokko akka dheeratuu fi itti dibannaa ani dheeressuu isaa hin beeku biqilcha jechuu isaatti hin beeka malee dheeressaa isaa hin beeku dhugaan hin beeku ani kunoo erga jammarii ji'a sadaffaa ji'a sadii hani immoo hani bitee immoo tokkitti kanaa amma isheen hafteetti kun inkeen xiqqishuu tokko yeroo dibattaan kunoo umtee jirti bakka baay'ee yuunaan bu'u nda'uun baay'ee naa bu'aan jiru keessaa umee jira jechuudha haala kanaan dibadhee xiqqoo qaba jechuudha xinnoodha baay'een qabdu keessaa umtee jirti inna suura isaa yeroon ani isinii maxxansu iskiriinshuut gootu madaamii keessanitti kennachuu dandeessu dhiiras ta'e dubara abbaaf itti suuruma kana seef godhiiti faarmaasii irraa naa biti jechuu hin dandeessu kanaachi immoo faarmaasii dhaqana dhukkuba maaloo ajaatiin soba akka nama bana doola qoricha mataama bibbitatu mana baatu moobaayilii keessan keessa suura keessan kana qabattanii aqxanii namicha faarmaasii sana hojjetutti waan kanan barbaada je'aati itti kennadha jedheetii yaada hundi keessan itti fayyadama hunda isaatti immoo rifeensa keessanitti hin dibiina iddoo magarfachuu barbaadan qofaatti dibadhaa isiniin jedha umarratti immoo inkeen yaan for challenge irratti immoo tarii gaafa dheerate immoo hagam akka gahu immoo tarii isinii hojjechuu nan danda'a kanaafiyyuu deebiin keessan isinii deebi'eera je'eetii yaadaa jira viidiyoo isinitti dheeressee jira ifama naa godhaa bakka chaanaalii kiyya immoo laayik sheer sabskiraayib gochuuni na jajjabeessaa isiniin jedha hanga turtii waan biraan walitti deebinutti immoo nagaan isiniif haa ta'u nagaan turaa chaaw isiniin jaaladhaa nagaan turaa